Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Foolii jireenyaa eebbifamoo Abbaa Shinoodaa Sadeeffaan kan barreeffame kutaa lammaffaa. Kasoomina yookiin gad of qabummaa. Kasoomina qabeenya hundumaan olii. Kasoominni kennaawwan afuraa hundaaf hundeedha. Kasoominni ijaara yookiin mooraa kennaa hundumaati. Kasoominni jireenya kiristaanummaa keessatti kennaa isa jalqabaa fi isa guddaadha. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos lallaba saasa tulluu barsiisuu kan jalqabe akkas jechuutiin ture. Hafuuraan hiyyeessota kanneen ta'an qajeeltotadha. Mootummaa Waaqayyoo kan isaaniiti waan ta'eef. Garraamonnis qajeeltotadha. Lafitti ni dhaalu waan ta'eef. Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 3 fi lakkoofsa 5. Kennaan hafuuraa kamiyyuu kasoominaan ala yoo ta'e galatoo faayida dhabeessaaf yookiin wuddaasee kan tuuf nama saaxila. Seexanni kennaa kasoominaa ala ta'e hatuuf yeroo kamiyyuu qophaa'aadha. Mataa keenya ol kan qabnu yoo ta'e namoonni biroon akka nu galateeffatanii fi akka nu dinqisiifataniif kan barbaannu yoo ta'e kennaan hafuuraa nu waliin turu hin jiru. Nurraa fudhatamaa jechuudha. Waaqayyo kennaa adda addaa siif kenneera yoo ta'e kasoominas dabalee akkasiif kennuuf gaafadhu. Kasoominni yoo siif kenname kennaa kee waliin jiraachaa akka jirtu beektee mataa kee ol qaburraatii of qusattee jiraatta. Kennaan kee keessumattuu kennaa qulqullootaaf kenname isaanis sirnaan kan itti fayyadaman waliin yeroo madaalamu waan tokkoyyuu akka hin taane hubatta. Haaluma wal fakkaatuun Waaqayyo kennaa guddaa yoo siif kenne kasoomina waliin akkasiif kennu. Kan kanaan achi immoo kennicha akka sirraa fudhatuudhaaf kadhachuutu sirra jira. Kasoomina malee kennaan hafuuraa kan si waliin turu yoo ta'e sirriimatti bittaalina keenya diiyaabiloos jalatti kufta. Waaqayyo kanneen gad of qabaniif kennaa isaanii baay'isa. Namoonni kun kennaan isaaniif kennamu hunduu akka isaan hin miine ni beeku. Waaqummaan gatiisaa kan hin turre foon namaa gatiisaa taasifate Addaamiin fayyisuuf yeroo barbaadetti dubroo kabaja guddaadhaan jiraatte haa ta'u garuu mataa ishee salphistee kan argamte filate. Waan kana abboota keenya keessaa raajiin tokko akkas jechuudhaan dinqisiifata. Deessuun qaama ishee waloomaan ni kabajji. Warreen hin amaniin gidduutti of jajji. Saboota Waaqayyo gidduuttis dubbii ni dubbatti. Ani Waaqayyo abbaarraan dhaladhe. Lafas akka hurriin uwwise. Ani samiirran jiraadhe. Teessoo koos samiirratti hin diriirse. Qofaa koon daangaa hanga daangaatti naanna'e. Dambalii garbootaa gidduus nan naanna'e. Lafa goggogaarras nan deddeebi'e. Waggoota 5,500 dursee foon saboota Waaqayyoo fi warreen hin amannee hin fudhanne. Kana booda boqonnaan barbaade. Fedha isaatiin kan kabajame gadameessa Maariyaamittiin foon uffadhe. Kitaaba Siraak boqonnaa 24 lakkoofsa 1 hanga 10. Xumura kennaawwan hundaarra kan jirtu mataan kasoomina qulqullootaa haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam immoo salphina garbittii isaa argeera hoo kunoo kana booda dhaloonni hundumtuu qulqulleettii naan jedhu inni hojii guddaa naaf raawwateera waan ta'eef maqaan isaas qulqulluudha jetti. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 48 hanga 49. Kitaabni qulqulluu akkuma dubbate Waaqayyo kanneen gad of qabaniif icciiti isaa hunda ni ibsaaf. Kennaa isaas isaaniif baay'isa. Haa ta'u garuu kennaa caalsisee isaaniif kenna akkuma jedhame. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 6, tokkoffaa Phexros boqonnaa 5 lakkoofsa 5 akkasumas Faarsaa 3 lakkoofsa 34. Waaqayyo kasoomtotaaf kabaja ammuma isaaniif dabalaa deemu isaan immoo kasoomina isaanii dabalu. Lubbuun isaanii kan caalu gara Waaqayyootti dhiyaatti. Kennaa irrattis kennaa ni dabalatti. Qulqulloota keessaa tokko kasoominaan seexana waraanaa jiraate. Kasoominni kan isa mo'e seexanni irra deebi'ee dhufee yaa abbaa keenyaa ati kasoomaadha jedhe. Abbaan kunis ani kasoomaa miti jechuun kasoomina dachaan seexana mo'eera. Faarsaa irrattis Waaqayyo hafuurri isaanii kan cabe gad of qabdootaaf dhiyoo akka ta'e barreeffameera. Fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoosis ani kasoomaadha isinis akkuma koo ta'aa jedhee nu barsiiseera. Kasoominni mataa isaatiin kennaa qofaa miti. Kennaawwan kanneen biroo waliin kan waloomedha malee. Kasoominni kuntaala midhaan qabatee kirriin hodhame fakkaata. Kirriin isaa yoo cite yookiin kuntaalichi kirriin yoo hin hodhamne midhaan akkuma dhangala'u kennaan kasoominaan hin qabamne miidhaan isaa baay'eedha. Kennaan kamiyyuu kasoominaan yoo hin qabamne akka kennaatti lakkaa'amu sababni isaa kennaa hafuura qulqulluun irra bulee jiru ari'a. Waaqayyos hin fudhatu waan ta'eef. Kasoominni hundee kennaawwan hundaa fi dallaa galatoo faayida dhabeessa yookiin wuddaasee kan turraa eeguudha kan jennus kanaafidha.
abbaa kennaawwan hundaa kan ta'e gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos duuka buutonni isaa akka isa fakkaataniif gad of qabummaa gochaan isaan barsiiseera. Waanjoo koo mataa keessanitti baadhaa, anarraas baradhaa. Ani garraamii laphee kootinis gad of qabaadha. Lubbuu keessaniifis fayyina argattu. Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 29 hanga 30. Wanta hunda sarraa barachuu osoo qabnu haa ta'u garuu irra caalaatti gad of qabummaaf garraamummaa akka sarraa barannuuf dubbateera. Gad of qabummaa gooftaa keenyaa kana qulqulluun Phaawulos yeroo hubachiisu haa ta'u garuu hundumtuu gad of qabinsaan hiriyyaan isaa isarraa akka caalu haa lakkaa'u. Hundumtuu faayidaa hiriyyaa isaa malee kan mataa isaan ilaalin. Yaadni Kiristoos Yesuus waliin ture kun isin biras haa jiraatu. Ergaasaa gara saboota Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 4. Gooftaan keenya beekumsa, ogummaa, gaarummaa, callisummaa, tajaajila, jabina, diinota keenya jaallachuu fi kan kana fakkaatan anarraa baradhaa jechuun ni danda'a ture. Haa ta'u garuu gaarummaa fi kasoomina qofa irratti maaliif xiyyeeffannoo taasise? Kennaawwan kun lamaan baay'ee barbaachisoo fi xumura kennaawwan hundaa waan ta'aniif miti. Qoraan funaanamee ba'aaf akka tolutti hiituun falaxaa kumaa quncee akkuma jedhamu funyoon akkuma barbaachisu kasoominni gudunfituu kennaawwan hundaati. Kasoomina malee baachuu kan dandeenyu tajaajilli tokkoyyuu hin jiru. Kasoominni jireenyaa fi barumsa abbootii keenyaa keessatti bakka jalqabaa qabatee argama. Qulqulluun Yaaqoob akkas jedha. Waa'ee kasoominaa barsiisuun barbaada. Garuu nan sodaadha. Nama waa'ee Waaqayyoo dubbachuuf sodaatuun fokkaadha. Sababni isaas kasoominni waaqummaan nama ta'e lafarratti yeroo mul'atu kaabbaan itti fayyadame waan ta'eef. Icciitiin gooftaan keenyatti nama ta'e nu gidduu deddeebi'e baay'ee kan dinqisiisu kasoominaanidha. Kun kan isa dinqisiise raajichi Isaayyaas ati yommuu gadi buute tulloonni si duratti raafaman wanta nuti yaadiin hojii keessa qajeelummaa sana hojjette jechuun dubbateera. Raajii isaa boqonnaa 64 lakkoofsa 3. Seexanni nama kasoomaa yeroo argu kan sodaatuuf nama kasoomaa keessatti kan isa uumee fi kasoominaan kan isa mo'e Waaqayyoo waan arguufidha. Jechoonni waa'ee kasoominaaf dubbataman hunduu akkam kan dinqisiifamanidha. Kasoominni Diyaabiloos akka bitamu taasisa. Kun jireenya abbaa guddaa abbaa Meqaariyoos keessatti ifa ta'ee ni argama. Seexanni mul'atee abbaa Meqaariyoosiin akkas jedhe. Sirraa fagaachuun barbaada Meqaariyoos. Nuti raawwachuu kan hin dandeenye ati garuu kan raawwattu maalidha? Ati ni tsoomta. Anis akkuma keenyaadhu. Hirribaa kaatee jabaatta. Anis hin rafu. Ati gammoojjii keessa qofaa kee jiraatta. Anis akkuma keen taa'isa jedhe. Abbaan Meqaariyoosis maaliin akka Samu'ee akka itti himuuf seexana yeroo gaafatu seexannis deebisee kasoomina keetiin namoota jedheera. Kun ifadha. Seexanni kasoomaa ta'uu hin danda'u. Yeroo hundumaa mataasaaf kabaja kenna. Kanaafidha kasoominni seexanaan kan mo'uuf. Seexanni gati isaa taasifachuu kan hin dandeenye kasoomina qulqulloonni gati isaa hin taasifataniiru. Ogummaan warreen amanan gosoota hin amanne irraa kan Waaqayyoo kan ta'an warreen kan Waaqayyoo hin taane irraa adda isaan baasus kanadha. Seexanni horii kan jaallatudha. Namni kamiyyuu gati isaa kana yoo jalaa qabate isa biraa nafu. Kanaafuu kan Waaqayyoo ta'uu yoo barbaadde kan Diyaabiloos kan ta'e gati isaa deebisiitii gatii ijoolleen Waaqayyoo qabatan gatii kee taasifadhu. Gatiiwwan seexanaa of tuullummaa mataa ofii ol qabu waan faayidaa hin qabneen raafamuu yommuu ta'u gatiin ijoollee Waaqayyoo immoo kasoominadha. Jireenyi kasoominaa abbaa guddaa abbaa Inxoonsiinis ibsameera. Abbaan guddaan kun addunyaan kiyyoo seexanaatiin xaxamtee osoo jirtu argaa ture. Fuuldura Waaqayyoottis jilbeenfatee akkas jedhee gaafate. Yaa gooftaa koo, kiyyoo kana jalaa miliquu kan danda'u eenyudha? Yeroo kana Samiiraa jechi dhufe akkas jedhe. Kasoomaa kan ta'e inni jalaa ba'a. Tarii namoonni tokko tokko namni kasoomaan kiyyoo seexanii diriirsu jalaa akkamitti miliquu danda'a jedhanii gaafachuu danda'u. Anis akkasin jedha. Namni kasoomaan yeroo hunda mataa isaatiin dandeettii akka hin qabne ni amana. Humna Waaqayyoos abdii godhata. Kana waan ta'eef humni Waaqayyoo isa gargaara. Kiyyoo seexanaa jalaas isa eega. Kun egaa beekaadha jedhee beekumsaatiin kan amanurraa, jabaadha jedhee jabina isaatti kan amanurraa, qajeelaadha jedhee qajeelina isaatti kan amanurraa fagaatanii argamudha. Mataa ofis ganuudha. Namni kasoomaan inni mataansaa beekaa, jabaataa fi qajeelaa kan ta'an ni amana. Akkas jedhee yoo of yaadatees immoo gaabbii gala. Waaqayyos dadhabina isaa hunda keessatti isa gargaara. Isaafis ni dhaabbata.
kun waan seexanni sodaatu olidha. Seexanni waan hundumaan dura namoonni jireenya kasoominaa keessaa akka ba'an yookiin akka fagaatan barbaada. Gooftaan keenyas akkas jedheera. Waan akkasii garuu kadhannaa fi tsoomiin alatti hin ba'u. Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 12. Kan tsoomuu fi yeroo hunda kan kadhatu kasoomaadha. Kasoominni jireenya tsoomii fi kadhannaatiin ni ibsama. Dhoksaatti kan tsoomu, kan kadhatuu fi gaabbii kan galu, mataa isaatiin humna kan qabne ni beeka. Kana waan ta'eef Waaqayyo jabina akkasaaf laatuuf ni kadhata. Humni afuura seexanaa baasu isaaf kenname seexana yoo baase yookiin akka fagaatu yoo taasisellee mataa isaatiin akka baase fokkeessee mataa isaan galateeffatu. Jabina mataa isaatiin akka baase taasises in amanu. Waaqayyo kadhannaa isaa fudhatee gargaarsa akka isaaf taasise amana. Tsoomii dhugaa jechuun dhalli namaa mataa isaa fuuldura Waaqayyootti kan salphisuu fi gadi kan taasisu akkasumas dadhabaa akka ta'e kan ittiin yaadu caba lubbuus kan ittiin fayyisudha. Sababbii kasoominaaf seexanni abbaa monoksoota hundaa kan ta'e qulqulluu Inxoos dhiyaachuu hin dandeenye. Seexanni yeroo isa qorutti abbaan Inxoos seexanaan ati humna qabeessadha. Ana isa dadhabaadhaa maal barbaadda? Isin keessaa isa xiqqoollee waraanuu kan hin dandeenye dadhabaadha jechuun Waaqayyoon immoo akkas jedhee kadhate. Yaa gooftaa koo awwaaraa fi biyyoo ta'uu isaanii kan amanan hafuura abbootii koo naaf laadhu. Seexannis kadhannaa kasoominaan guutame kana yeroo dhaga'u akka hurrii battaname bade. Qulqulloonni kasoominaan gonkaa'oodha. Kasoominni abbootii keenyaa fuuldura Waaqayyoo fi uummata qofaatti osoo hin ta'in fuuldura seexanaatti illee dabalateedha. Jireenya qulqulluu Inxoosii fi qulqulluu Meeqaariyoos akkasumas lakkoomsaanii baay'ee kan ta'an jireenya abbootii keenya baroota adda addaatti turan irraa akkuma hubannetti qulqulloonni kasoomina isaaniitiin seexana mo'aniiru. Guddummaan kennaa kasoominaa kan ibsamu faallaasaa miidhaa mataa ofii kabajuu fi mataa ofii galateeffachuu yeroo ilaalludha. Of jajumsi hangafa ergamootaa kan ta'e seexanaa'eliin salphisee maqaa isaa fi hojii isaa jijjiiree cubbuu hundumaadhaaf sababa akka ta'u taasiseera. Cubbuun jalqabaas mataa ofii ol qabuudha. Uumamni hangafa ergamootaa ture kabaja isaarraa akka salphisu isa taasiseera. Raajichi Isaayyaas kufaatiin seexanaa sababa maaliidhaaf akka ta'e barreesseera. Ati yaa ilma ganamaa isa akka bakkalcha barii ibsu akkamitti samiirraa darbatamte. Ati sa'a Izaabota salphiste akkamitti warra lafaatti dabalamte. Ati laphee keessatti gara samiitti ol ba'a. Teessoo koos urjoota Waaqayyo garraan taasifadha. Tulluu iddoo walga'iisa gara kaabaa jirurras nan taa'a. Duumessoota ol fagoorrattis ol nan ba'a. Isa hundumaan ol jiruttis ofan fakkeessa jette. Raajii Isaayyaas boqonnaa 14 lakkoomsa 12 hanga 14. Cubbuu kanaan kan kufe seexana qofaan turre. Namoonni warreen jalqabaa haaluma ol fakkaatuun mataa isaanii ol of qabuun akka kufan isaan taasiseera. Akkasis isaaniin jedhe. Ija mukittiirraa yeroo nyaattan iji keessan akka banamu hamaa fi gaarii beekuudhaanis akka taatan Waaqayyo waan beekuuf malee. Seeraa uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5. Namni kabaja barbaadu yoomiyyuu garaasa ga'uu hin danda'u. Hammam bakka yookiin aangoon namichi irratti argamu ol ka'aa yoo ta'e illee yeroo hundumaa kan yaadu aangoo fi kabaja sana caaludha. Akka kiruubel gonka bareedaa fi ogummaan kan guutame yoo ta'e illee ammas kabaja barbaaduu fi ol jechuu jaallachuurraa gara duubaatti hin jedhu. Sababa ol qa'umsaatiinis gara si'olitti bu'a. Gooftaanis akkas jedheera. Mataasaa kan ol qabu hunduu ni salphata. Mataasaa kan salphisu hunduu ol jedha. Seexanni ergamaa ta'ee osoo jiru mataasaa muuduudhaaf yeroo jaallatetti gara si'olitti bu'e. Boolla dukkana ta'ettis darbatame. Kabaja isaas ni dhabe. Diyaabiloosis jedhame. Bifa Waaqayyoon kan uumame namnis mataasaa badhaasuudhaaf yeroo ka'etti fakkeenyummaa Waaqayyoo dhabe. Galata keessaas ari'ame. Seexanni akkuma rakkate dhalli namaas ni rakkate. Wanti baay'ee rakkisaa mataa keenya yeroo ol taasifnu hafuurri Waaqayyo nurraa ka'uudha. Waaqayyo mootummaa isaan inaafaadha. Waaqayyo of tuultota ni falma. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 6. Namoota Waaqayyo isaan falmu xumurri isaanii maal haa ta'u? Ati Waaqayyo akka si falmuuf mataa kee of tuulummaaf saaxiluu ni barbaadda. Jecha raajichi Isaayyaas dubbatee ni sodaanna ta'a. Guyyaan Waaqayyo gooftaa warra of bokoksan mataa isaanii ol qabanii fi warreen ol qaban hundumaratti ni dhufa. Gadis isaan qaba. Inni gaattiraa Libaanoon isa dheeraa fi ol jedhaa irrattis
qiltuu baasaan hundumaa irrattis, tuullota dhedheeroo hundumaa irratti, gaarota ol ka'oo hundumaa irrattis, riqaa dhedheeraa hundumaa irratti, dallaa dhagaa dhedheeroo irrattis, markaboota teerses hunda irratti, xaa'otiiwwan mimmiidhagoo irrattis ni ka'a. Namni hundinus ni salphata. Ololof qabummaan namaas gadi qabama. Guyyaa sanatti Waaqayyo qofaatu olol jedha. Xaa'otiiwwan isaanis raawwatanii ni badu. Raajii Isaayyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 12 hanga 17. Kanaafuu yaa obboleessa koo gorsa faayidaa qabuun si gorsa. Kan Waaqayyo jibbu hundumaarraa fagaadhu. Kasoomina hordofi. Gatii kees taasifadhu. Akkasii yoo taasiste mataa kee fayyadda. Kanneen si hordofanis gaarummaa Waaqayyoo dinqisiifatu. Humnaa fi kennaattiin kasoomina uffattee dhaabbattu Waaqayyo siif haa kennu. Galanni haa ta'u Waaqa tokko kan ta'e Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluuf har'as yeroo hundumaa hanga bara baraatti. Ameen.